dhugamaan quuqama saba kanaa namni hin qaba jedhamee yaadu yoo jiraate wanti dhugaas ni jettuuf mootummaan kun kan darbes kan dhufes tokkuma beeka garaagarummaan qabu teessoo jijjiiruun sirna jijjiiruun dhibeessanii. Teessoo fi nama jijjiiruudha afaan siyaasaa jijjiiruudha malee sirnicha hin jijjiirre. Exact constitutionii 1931 kan jiru. Sirnichi wanta jijjiirame hin qabu waan ta'eef uummanni Oromoo dokumentari kanaan durallee hojjetan hedduutu jiru beessanii. Namoota qabsoo kenna yoo isaan dhiqqoo ifooyi mul'isanii jedhanii dokumentari irratti hojjetanii beessan. Jirra yooyya babaaroo baga nagayaan dhufte jedheetiin jira jaala dirree qabsoo bilisummaa Oromoodha. Egaa jalqabuma irratti akkuma beekamu jechuudha haalota torbee kanaa fi torbaawwan achi aanan deemanii fi shira onoota Oromiyaa keessattii fi toora sooshaal miidiyaa gubbatti hafarfamaa ture irratti wantoonni gurguddoon hedduun jechuudha raafama yeroodha uumanis haalli amman jiru kana maal fakkaata akkasumas ammoo kana keessatti cichoominni dhaloota kana maal ta'uudha qaba haalli odeessaa fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dhagaan darbatamaa jiru kun hamma yoomitti itti fufa kanaaf furmaanni maali jettume egaa asumarraan eegala. Jalqaba irratti warroonni YouTube chaanalii keenyaaf haarawaa taatanii maatii keenyatti dabalama subscribe gochuudhaan nu cina dhaabbadha akkasumas mallattoo qubaa sanaan like gochuudhaan komentii jalatti yaada qabdan nu barreessaa isinin jenna kanneen dura maatii keenya taatan ammoo like share gochuu walii qoqqooda nu jabeessaa galanni keessan bilisummaa ta'u jenna. Dhimmoota haala adda addaa irratti jechuudha ilaalchi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo eessa jira dhaloonni akkasumas ammoo yaadrimeewwan inni hordofaa jiru maal fakkaata gama biraatiin olola diinaa irratti dammaquudhaaf maaltu barbaachisa siyaa'ina qabsoo keessatti haalonni gurguddoon mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jeeqaa fi raasuudhaaf yaalii tattaaffii godhan hammam itti milkaa'an kanaaf dirqamni Oromummaa keenya tokkoon ilma namaa irratti akka sabboonummaa sabaatti maal ta'uudha qaba. Egaa qophii kanaan wal qabatee jechuudha erga bilbilaatiin kallattiidhaan dirree waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa irraa toora irratti arganneeti jirra yooyya babaaroo baga galee kan akkamitti keessaa bahuu dandeenya fakkeenyaaf amma haala obboleewwan Ustaaz Kamaal Heboo qabanii dokumentari itti hojjetaa jiranis quba qabna isa kana dhaamaa jirra namni isaanii dhaga'u hin jiru haa ta'uuti wantoota kana jalaa fashaleessuuf haalli murteessaadha waan taateef jedhe. Lammaffaa akkaataan namni political inspiration ni beeyta amma compressive idea tokko kan hawaasa kana gara tokkotti fidu jiraachuu qaba jedhee isaan amanaan akka ilma Oromoo tokkotti akka nama akeekaaf kaayyoo jaallan ganama cicha qabsoo bilisummaa Oromooti. Fakkeenyaaf kaayyoo abbaa fi sagantaa walabummaa Oromiyaa irratti nan cicha. Kanuma kana miti namni kamuu dabas ta'e daddaba siyaasaas ta'e rarraga siyaasaas si galamti yoo maal balleessuuf waraana bilisummaa Oromoo kana balleessuuf waan biraatiin itti beeksanii kan mootummaa gaafa jedhanii isaanan mootummaa kun hanga waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfis galma ga'umsa yookiin ifti isaa itti fudhatan waraana mootummaatiin gargar waan ta'eef namni kamuyyuu fakkeenyaaf taaktika waa fudhachuu taaktika fakkeenyaaf waa tokko adatti irratti fudhachuu ta'e jedhe waraanni mootummaa asuma dhiyaata kan waliin deemu loliin argaa jiru leemisanii. Dhugaadha. Taaktika ulfaataa deemsa yookiin waraana guutuutti kan fudhachuu danda'u waraana adda bilisummaa Oromooti kana waan argaa jirrullee waan argaa jirtanillee. Dhugaadha. Isaan kanneen sirna isaanii kana baranii wantoota akkana dalagan akka zoonii kibba bahaa jettani warroota galeetiin akkas ta'aa jiru. Dabbiin irratti fudhatamaadha. Fudhatamuutti jirallee arguutti yookiin dhaga'uutti jirtanillee. Dhugaadha. Kanneen dammoo nooyi kun maalis ni fakkaata amma osoo siin jaan osoo siin baatanii akkana jettanii hagamtu fudhatanii gaaffii dhabeessanii maalis ni fakkaate. Namoonni gaaf kan lakkattenne gaafa 88 illee ammallee federaalizimii jennee gaafa kaate amalli baratee gaarreen gotaan hojjetan. Dhugaadha. Jarri sunni ammallee achuma kanaafuu aan akka dhuunfaa kootitti akka dhaaba yookiin adda bilisummaa akka miseensa yookiin waraana kanaatti illee kan jedhu keenya
obboleewwan koo ana qabuun fagooti isinii dhaama kanaan caala nama itti mamalee itti hidhan jiranii yeroo Oromoo. Akkas dhugaadha. Kun akkasii kaan immoo inshallah sootana yoo itti ciichanii yoo itti fuuranii itti du'an malee absoon beessaa akka fa'a. Dhugaadha. Anin haasanii galmaanillee hin geessu. Siyaasa keessatti waraanuu qofa osoo hin ta'in siyaasaan beekumsaan barnootaan kana yoo hin taane bilisummaanillee gaafa dhufte yoo beekumsi hin jiraanne rakkoodhaa beeka. Dhugaadha. Yoo barumsi hin jiraanne rakkoodhaa beeka. Dhugaadha. Kanaafuu dirqama inni kamuyyuu dirqama ofii bahuun dirqama beesan duratan jettanii ibsinuyyuu waan uummata mi'a boruu keessatti gaafatamuun jira gahee isaa jechuudha. Maal bahe bilisummaa sana waan jedhu jechuudha. Dhugaadha. Miseensa paarlaamaa ta'ee tana kaan tokko waa dubbatee ture. Waa dubbatee ture iccitii gadi baasee haa wal dhabdee isaaniitiin gartee dantaa isaaniitiin wal nyaatan malee waan jirtu baasee shanee dhugaa san osoo hin ta'in shanee Shimallis Abdiisaa fa'aan dhaabateetu uummata fixaa jira jedhe. Yeroo kana jedhu. Isaanuu gaafa wal dhaban akka waan kana ijaaran quba qabu. Wanti kuni warroota maqaa waraana bilisummaa Oromootiin daldalanii fi fakkaatan kana fakkeenyaaf anuma diinaraas inni beeka giddu galeessa Oromiyaa naannawa jalduutti socho'an yeroo hedduu murtii uummataatiin namoota gorsanii akka gadhiisanii beeka. Garuu maqaa waraana bilisummaa Oromootiin shaneen mootummaan gurmeesse jiraachuu kana akka uummanni keenyatti dammaqu waraanni keenya warreen akkamii mallattoo akkamii ergama akkamii akka qabu qajeelchi caaseffamni waraana bilisummaa Oromoo sadarkaan jiru waan kana hawaasa dammaqsuu qabaa waan jedhuuf keessattuu jaarmiyaaleen toora sooshaal miidiyaa fayyadamu. Wanni guddaan beeki qabsoon warraaqsaa fi qabsoon amma guddoon amma eessa taatee jirtu wiirtuun isii lafeen dugda isii eessa qabsoo sooshaal miidiyaati. Akkanaam isa kanaaf jecha kana dhaamsuudhaaf ifa gochuudhaafis ta'eef jechaan kana jedha jaala kiyya qaalii kanarratti jechuu barbaada. Aadaa dogoggoroota siyaasaa isaan kaampeen godhanii keessatti kompireesiivii akkanaatiin hawaasa keenya burjaajeessuu barbaadan garta. Dubbiin tun tasa harkaa baate wal dhabdee keessa harkaa baate nuti dursinee wantoota kanamaan saaxilluudha. Maaliifin jedhee gochoota fakkeenyaaf maqballeessiidhaaf waraana araarsoo biqilaa waan adda addaa jedhanii Harargee irratti jeneraal Faqqadaa moo eenyu lixa Wallaggaa bakka adda addaatti hattoota shiftoota fakkeenyaaf durriyyee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin nama ajjeeftu kanaanillee fideettee gizee takka mootummaa fakkaattee gizee waraana bilisummaa Oromoo fakkaattee uummata saamtu jira jedhe Jawaar. Sirriidha kun. Jechuu waraana bilisummaa Oromoo jechuutti miti. Galee kanaaf waan taateef namoota akkanaa kana dursanii yoo saaxilan bakka dhabuu waan jedhuufan isinirra beekaa osoo hin ta'in akka miseensa waraana bilisummaa Oromoo tokkotti isaan kana saaxiluu irratti hojjechuu qabna. Asirratti hanqinni jira jedhee tan yaada isin maal jettu? Gaafin Jawaar dubbatti irratti achirratti illee shakkiin qabu irratti olii galaa beessan. Kana jechuun kun kanaan dura illee raawwatamutti jira beessan. Dhugaa isin jettu waraanni bilisummaa Oromoo waan bahee beek maaliif akka bahee beek akka bahu maaliif hawaasa miidhoo jette kun gaaffii dhiifama naa godhiitiin nama kamurraa yoo hin jirre beessan. Namni kaayyoo bahee kaayyoo ofii hin fashaleessu beessan. Jechuun hawaasa kanaaf bahe akkamitti hawaasa miidhaan an namni gaaffii kana gaafatu illee haidonnu. Kudammoo dhugaa jirtu akkuma Jawaar jedhe sanii waraana bilisummaa Oromoo keessas bakki jiru ni jira. Kan isaan fakkaatu fakkeenyaaf xawal waalleen tagalteetiin ganda keessa jirtu ni jirti. Hanga guyyaa eeggatutti malee jechuudha. Meesanii waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii sirna adda bilisummaa Oromoo baranii isaan fakkaatan warroonni dalagan hedduutu jiru. Maal balleessuuf waraana adda bilisummaa Oromoo kana balleessuuf waan biraatiin itti beeksanii. Kan mootummaa gaafa jedhanii isaanan mootummaa kun hanga waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfis galma ga'umsa yookiin sifni isaa itti fudhatan waraana mootummaatiin gargar waan ta'eef namni kamuyyuu fakkeenyaaf taaktika waa fudhachuu taaktika fakkeenyaaf waa tokko adabbii irratti fudhachuu ta'e jedhe waraanni mootummaa asuma dhiyaata kan waliin deemu loliin argaa jiru illee beeksanii. Taaktika ulfaataa deemsa yookiin waraana guutuutti kan fudhachuu danda'u waraana adda bilisummaa Oromooti. Kana waan argaa jirru illee waan argaa jirtan illee. Isaan kanneen sirna isaanii kana baranii wandooroota akkana dalagan akka zoonii kibbaa
osoo isin osoo isin baatanii akkana jettanii kanaa dammoo kan murteessu ummata malee isaanan gubbaa ta'anii jiru waan taane odeessonni allifama naa godhatu. Jaala qabsoo fi akka nama tokkoo jettanii yeroo tokko namoota dhimma paartii baasee kan hin beessanii baay'een kee qabeessanii maal isin fakkaate ummanni Oromoo sa'aatii kanatti durummaa ofinnaan bilisa ba'uudha malee dhimma paartii keenya gaafa bilisummaa dhuftee jettee dhimma paartii haasa'uu dandeenya beessanii. Garuu akka amma kaafaa akkas nama dura mana ijaarateetu manatti galuun bu'amoo osoo mana ijaarateen mana jalla jedhanii waliin hin bu'anii beessanii. Xumurte dubbii qabeenya Oromoo nyaattee Oromoo wallaalti kan jedhu uummata Oromootu beeka. Kanuma kanaa miti ni beeka. Garuu wayita waan kana walirratti oofa miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessa ta'anii inni kun kaayyoo kenna hin falleessu akee kenna hin falleessu yaada jedhu isii xumuraatisitti illee dheeradhee qabbana keessa jirta jaala kiyya qaalii kanuman siin jedha hedduullee namaaf kolchii maqaa qabsaa'ota bilisummaa Oromootiin maqaa jaallan wareegama qaqqaalii kaffalaniin waaqni alaaf manaan isin haa tiksu isin haa jabeessu jechuu barbaada galanni keessan bilisummaadha isin faana jirra dirqama keenya Oromummaa gochaatiin malee jechaan barbaannu kanaafan jedhe. Kan isiniin jedhee raabee asirratti illee wanti isiniin jedhe. Namni kamuu aayidoolojii ofii qabatee dhiyaataa keessan. Aayidoolojiin isaa kun jechuun falaasama yookiin filosoofiin inni dhiyaatee dhufuun kuni isaaf sirrii ta'uu danda'a beessanii. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo akka jedhutti manni hiree ofii qabeenya ofii akka ormaatiif osoo hin ta'in akka uummata isaatiif ta'utti fayyadamuu qabaata. Kana jechuun federaalizimii ta'e jedhee seentiraalizimii jira beessanii jechuun walii qoqqoodu. Osoo uummanni Oromoo asitti abbaa qabeenyaa ta'u uummanni Amaaraa hin ta'u jechuudha. Kana jechuun miidhaa wanti jijjiiramu tokko illee hin jiru beessanii akka yaada fudhatutti jechuudha. Federaalizimii kan fayyadu gaafa sirni amma irra jiru kuni gaafa